Hindi. Amallataa jira wadabboo. Situ amalataa jira moo isatti amalataa? Hin beekne beektaa meeqoo adda baasee sitti hima. Ijoolleen baay'een Doktor Biiftuun kaameraa zoom yoo teette kanuma oliin kaameraa jala teetti maali dabbaan qabdu moo qomaa ta'a moo ulfa moo ruuza gara tare moo siin jedhanii osoo gaafii uummataa kana deebisuuf geemii taphannee si madde mana keessa ara eemaa jetta indaasaaf noo gaafii uummataati waan ta'e. Wayne manni masan malaalu tiree nagara ku barachila deemanii. Wallahi ani qumaatas miti. Anjeta waan biraa ulfaas miti. Borci sin qabu. Lamudhiin kootu laakoo fi 8 fakkaata alhamdulillah. Ofitti amanamummaa qabda. Liivii irra dirqama ol ta'ee dhaabbachuun qaba kun viidiyoo kiyya argaa jirtanii suurotaan poosti godhu argaa jiranii. San nama biraa poosti godhaara moo akkam? Kaameraa yeroo tokko yoo garallee jiraate hin xamadata keessatti xamadata ka kaameraa kana namni amanuu dhiise bar daarektii ijaayyoo hin ta'e yookiin laayibirree hin ta'e waan suuraa kaanii maxxansan gara. Garuu giiftaroonni hin jiranii taphadhu nama wadhuuti ni qaxxaadhu. Giiftara qabdaayyuu? Qabaa qallaalii munaa bahee sa'aatii kanaa miti malee sa'aatii ni dhufu. Sa'a 3 booda. Sa'a 3 booda. Lolaa qabdaa? Waa jajammaraniira. Meeqa qabda? Ani lakkoofsan beeku. Meeqa akka ta'e hin beeku. Baay'eedha. Faamilii meeqa abtaaf qophiileen godhaa? Dhiisuu dandeetta yoo ofitti amanamummaa hin qabne dirqama ta'e waan si jal'u si shiboon barbaanne. Jammaran wanti na sodaachisus hin jiru ajabe. Konfidensii yoo hin qabaanne yoo karaa duubaa kana gara lukaa kana gara garaa kana rakkoo wayii jiraate ka'uu dhiisuu dandeetta mirga keetti. Gaafii uummanni na gaafate si gaafadhe malee you are my sister no problem. Inshallah osoo qomaa xallee taate gara itti si gatu hin qabu jechuudhumaaf. Faamilii sin taphtaa godhaa dabil kumaataa naan jedhu. Jechuun gaafii uummataa waan ta'eef. Kan beekure? Maal na jaalata. Hidhaatiin jilbaan lafarra ufaa tureera kaleessa. Ishi. Amma waan isin gataa. Adabbii fudhaa. Adabbiin sanuma tokko qofaa? Lammaffaa seera guutaa. Deemtanii akka nama moodeelistii dorgomuutitti bishaan fidattanii gaatteettanii dhuydhan. Ixaatii nama guddaa. Bishaan garas jira kaa. Kaameraa ofii doorsisanii deemtanii bishaan fidattanii gaatteettanii dhuydhan. Nageenyuma keessaniif qaama guutuu laaluu barbaanneti malee isin adabuuf dhiifama doktora. Doktora hin jiru macarashaan kanuma in ulfaata lamaan hafe. Olkee dhaabbadhashi. Manni kiyya garuu agana caalan deemu. Maal argine yeroo kun shiita keessa jirta. Surreen qabdu? Maa surree godhadhamoo? Bareeda. Araan surree godhadhee waan taa'u kaa. Qabdaa garuu gaafii mana kee godhu hin jenne. Qabdaa? Sirriitti qaba malee. Kan mana keessa surree meeqa? Asli surree kiyya lakkee beekamoo? Surree baay'een qabu ajabe. Meeqa? Baay'een qabu. Meeqa hin taate ilmaaman? Kan mana keessaa kan halkanii yoo akkas ta'e malee surree noormaalii akkasitti uffatanii deemanii fayyadaman. Dubaayitti halkan illee surree irra famaa? Uffata halkanii bijaamaa halkanii. Malee an surree qabu. Inoo an jedhani Dubaayin kun
Waynoo aarii bara kana fa'aa baay'ee dabalee jira si guba. Akki gabbaatuun hin jiru. Wallahi. Wallaahi. Eshi. Yaa. Ana darara mumare darara keessa jirtanii ol singilii kunni. Bakka keessa. Warra qallalii keessa hin jiru. Oo asitti hin fakkaatin. Eshi. Baay'ee miidhamtanii maarree. Gadduwaan keenyaa dubbatu. Biyyatti moo Dubaayitti heerumuu yaada qabdan? Dubaay. Sargii kee hin dhufaanillee. Laazim. Yoo rabbi irraa taate. Bara dhufuu? Inshaallah. Miizee nan godhattu bannaati. Takka miizee namni na godhatee hin beeku. Yoomuma namni miizee na godhata jedheetanii hawwa bannaati. Dhuftaa garuu wallaahi. Maal Mubaarakii gad jira. Mubaarakii gadi akka hin jirre naan beekaa garuu jechuun akkas deddeemuun siif mijatu ta'e. Garuu hireen kiyya kun gola nama nyaatu jireenya kiyya keessatti takka namni miizee na godhatee hin beeku wallahi. Namni na jaallatu sila na kana afaanumaan na soba. Sargiyyuu natti himatan anji. Faayiroo keessa sargiin hin jiru. Hinjira takka namni biyyatti illee Su'uudittillee Yamanittillee Jibuutillee biyya meeqa ture takka wallahi namni sargii na godhatee hin jiru onneen nama doofte miizee. Siyaamanii garuu siyaamanii. Duraan gaafa ijoollee tokko akkanumatti kajeellaa dhagaa amma nama guddaa ta'ee saalfadhe dhiise namni illee na waamaa hin jiru anillee dhaqqoofin saalfadhe. Yeroo kajeellaa jennee baru. Amma sargii kootu doktor jedhanii siyaamanii yaamicha sargii kun namni fakkeenya Dubaay kun sargii baay'inaan godhata argaa jirta. Sargii akkasirra siyaamanii moo sargii tun jiru Kaayiroo keessa waliin fuudhanii? Sargiin hin jira na yaamu waan hin beeku. Namni yaamamuu qabu si okay nama otoo sargii godhadhee sargii irratti si affeere ispoonsara sii ta'anii dhuftaa? Ani nama sargii manatti manna dhufumaa waan qabu gurguradhee ispoonsara ofirraa ta'ee dhufa sargii ma. Waamicharraa amma onneen tiyyata mana nama dhoofte miizee takka namni miizee na godhatee hin beeku. Wallahi kootu meentala dheertuu isoo qaaga siif ta'a sitti ol qixxaatu tasi wajjin. Akkas yaadii barra koon. Nu caalaa kaameraa walitti nu fuudheetu mana muu tuffatee na dhiisa. Amma jiranii shamarran tokko namni qixxaamuun jiranii. Bakka soqee isii wajjin miizee taata miizee tokkoffaa taatee seenta. Sirbumatti ittiin seentu yaa rabbi na argisiisii qaba. Baallamii yaa shamaree garuun taadala itti na banan kaa. Aboota jirtu kun dhiiraan saalfadhaa yoo dhiira taate. Waan seentu biyya jechuun mataa filadhu bakka achuma. Jiituu fooloo naa gora. Jiituu jedhee garuu maqaan dhiiraa hin jiru. Sadii tiripili. Tiripil. Naawo tiripil. Maal jettaa doktora? Rooziyye gammachiis. Thank you.